Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Odeeffannoo wayitaawoo qabannee jirruun hamma dhumaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa qophii olaanaadhaan daangaa Itiyoo Eertiraa waliin qabu irratti karaa guutuu ta'een qubachaa jiraachuun dhagahameera. Dabalataan naannoo Tigraay keessatti buufata waraanaa, waajjiroota, giddugala odeeffannoo fi bakkeewwan raayyaa ittisaa kanaan dura tajaajila irraa qabu kan milishoota Tigraay harka jiru hundaa harkaa baasuun yeroo ammaa buufata isaa naannoo Tigraay keessa jiru hunda harkatti galfateera. Rakkoolee daangaa Itoophiyaa mudatu kamuu qolachuuf sochii cimaa gochuus odeeffannee jirra. Odeeffannoo biroon gurmiin shawaa jiru dhukkubsateera jechuun Jaalibbisaa Tugee dubbate. Guyyaa gara guyyaatti gurmiin shanii hidhannoo guutuu waliin mootummaatti harka kennachaa jiraachuun ifadha. Miseensonni garichaa harka laatan kunneen immoo icciitii humni badii kun qabu jala yaasuun akka saffisaan garichi diigamuuf gahee olaanaa taphachaa jiru. Keessattuu meeshaawwan waraanaa garichi dhoksee jiru bakka jiru maraa miseensota garichaa harka kennatan kanaan iddoon isaa beekamee jira. Kunis godinoota shawaa hundaa keessatti raawwachaa kan jiru yoo ta'u, taateen shawaa lixaa fi shawaa kibba lixaa ta'aa jiru hooggantoota olaanoo garichaatti mataa dhukkubbii ta'ee jira. Kana kan hubatee Jaalibbisaa Tugee walgahii dhoksaan hoogganoota muraasa waliin godhan irratti haasawaa taasiseen gurmiin shawaa jiru dhukkubsateera jechuun diigamaa jiraachuu garichaa eereera.